yaa afaan oromoo wannin sidhaammadhu yoonan du'ee dabree takkana yaadadhu. Harka fuuni akkam jirtan kabajamtoota daawwattoota Prime Media kun sagantaa daandii haaraa torbanitti guyyaa tokko isiniif dhiheessinudha. Sagantaa keenya guyyaa har'aa keessummaa qabadhee isiniif dhiyaadhee jira. Keessummaan keenya Sheikh Khalid Sheikh Dr. Muhammad Rashad jedhamani. Waa'ee seenaa Dr. Muhammad Rashadii fi akkasumas maqaa isaaniitiin hundeessuu barbaadanirraa ilaalchisee waan tokko lama dubbannaa. Kan sagantaa kana isiniif qopheesse ana Jawaar Adam turtii gaarii isiniin jedha baga nagaan dhuftan sheekh. Baganaan wanno eedan baganaan waafiyaa. Salaamu alaikum. Wa alaikum salaam. Mee marii kenna badhinaan itti seenna. Waa'ee Sheikh Muhammad Rashad isin ilma Sheikh Muhammad Rashad. Sheikh Muhammad Rashad ijoollee hagam qaban mee achirraa eegallu. Dr. Muhammad Rashad Abdullee ijoollee shan qaba. Ana hangafa lammaffaa. Hangafa lammaffaa. Hangafni duraatni ni akhiramte. Amma kanamni jiru shantu jira. Ana wajji. Dr. Sheikh Muhammad Rashad gaa seenaa Oromoo keessattuu afaan Oromootiin wal qabatee hedduu beekaman uummata Oromoo keessatti. Mee isa jiraachaa turtan maayii kana jechuudha. Biyya keessa kan turre beekama. Nuti wanni turre Somaaliyaa turre amma biyya Suudiirraa dhufne immoo. Hagam turtan egaa Suudiirraa dhuftanii? Amma eegarraa dhufe amma amata geenya amma Oktoobar 28. Mee Sheikh Muhammad Rashad maal fa'aa hojjetan? Namni ni beekan namummaa yaadachiisuu fi keessattuu dhaloonni ammaa kunillee hedduun beeku waan akkanaa namooti akka Sheikh Muhammad Rashad lubbuudhaan hin jirre Rabbi araaramuu fi warra lubbuudhaan jiru iyyuu namni wakkat dhaloonni ammaa kun hedduun beeku. Sheikh Muhammad Rashad eenyu achirraa eegallu? Dr. Muhammad Rashad Abdullee nama shan jiru qabda yookaan nama shan jiru qabda. Tokkoffaa hayyuudha. Lammaffaa beektotarraa. Sadaffaa xiinxala siyaasaati. Afuraffaa waa'ee amantii kana isaatu dursuu ammayyaa gartee ammatti jiran kana isaatu jalqabe. Abbaa miidiyaa ta'ee. Shanaffaan abbaa miidiyaa ta'ee. Abbaa miidiyaa namni jalqaba afaan Oromooti gartee sagalee Oromoo ta'ee magaalaa Moqdishoorraa. Maal fa'aa hojjetan mee takka lama jenne amma Dr. Sheikh Muhammad Rashad maal fa'aa hojjetanii yoom eegalan amma yeroon kun yoomi? Dr. Muhammad Rashad Abdullee gaafa inni eegale biyyarraa eegale. Gaafa inni hara jiru eegale. Yaanni isaa yaanni dheeraa duran. Darasaan beektaa duran darasaan oguu bakka bakka irraa deeman kolooyitaa jala asitti qabatu. Ijoollee gartee haratti ta'anii dagatti darbuu turan ijoolleen. Afaan Oromoo kan hin feene dagatti darbuu turan. Yoom amma wanni kun? Kuni 40 keessa. Waggaa 80. Inni biyyarraa hoguu bahu amata isaa 16. 49 biyyarraa ba'e karaa Jibuutiirraa Yemen deemee Yemenirraa Suudii seenee Suudiirraa Dimiskii seenee Dimiskirraa amata 5 ta'ee 1955 Dimiskirraa ba'ee Ijibtii seenee. Ijibtirraa 1958 irraa achirraa onnee isaa gartee Oromummaa kana itti mul'ate. Maaliif? Waggaa 72 dura jechuudha. Maaliif? Waggoota biyyatti waa'ee ammayyaa kana qaban hin jiru. Masirratti waa'ee gartee raadiyoo fi kana baratee akkamitti biiroo jira waldaa gartee tokkummaa afaan Itoophiyaatii fi Hajaan
barattoota achi deemee akkamitti gaafatee afaan Oromoo kana akkamitti hin jiru afaan keessan hin dubbatamu hin qaramu maalti goota nuti afaan Amaaraadha jechuu ture. Achirraa hinaafee ni aaree akkam nu arrabsanii je. 58tti Jamal Abdulnaasir gaafate mootii Misira akka qooda kennamu raadiyoorraa. Inni tokkoffaa namni qaraatti ijoollee alarraa dhuftu yuunivarsiitii Al-Azhar keessa inni tokkoffaadha. Yuunivarsiitii Al-Azhar. Barattoota isaa tokkoffaa inni darajaa gara sadarkaa isaa ammatarraa tokkoffaa ba'a. Jamal Abdulnaasir qooda kenne Somaalee jalatti sagantaa Somaalee jalatti raadiyoo Somaaleen xiqqoo kenne. Afaan Oromoo. Afaan Oromootti. Bara kuma 58. 58. Achirra oofu ture hanga 62tti yuunivarsiitii fitee isaantu Al-Azhar Somaalitti ergan. Hogguu Somaalitti ergame waa'ee gartee hojii Misira kana hojii dalagu ture. Amata 5 kana isaan hojii dalagu ture. San booda akkamitti uummanni keenya argee akkamittiin gargaaraa jaanii abbaa kee Allah yarhama. San booda inni Somaalee qubee baafate. Qubee Somaalee. Somaalee. Gaaf sana abbaa kee afaan Somaalitti daame dalayduu Somaaleen wajjii daame. Inni itti gaafatama afaan Arabiidha. Akaadimiyaa gartee biiroo turizimii kakajaa kana inni itti gaafatama afaan Arabiidha. Achirra qubee hogguu baafatan inni qubee argee gammade. Hogguu gammadu qubeen teenya jechuun inni afaan Ingilizii ni beeka dhibbarra 60 kana ni dubbata. Argee kuni Laatiini kuni Oromoo fayyadu. Qubee gartee Sheekh Abubakar Sabaloo argee qubee adda addaa argee jira. Qubee Sheekh Abubakar Sabaloo akkuma Hindii fakkaate taayibii kanan qabdu meeshaa itti fayyadamuun. Qubee taa Moriinoo fi Haayila Fiidaatu kan hin qaban dachaa qubee. Inni gaafsan qubee tana kaayee raadiyoorraa dubbachuu ture. Qubee afaan Oromoo qubee Laatiinii kana argee Oromoof in ta'a waan jedhu kana hojjetan jechuudha. Hojjetan. Raadiyoorraa dubbachuu ture. Raadiyoo Muqdishoorraa kuma 65. Akka lakkoofsa Akka Faranjiitti. Ani dhaloota kiyya 64. Maal fa'a amma qubee egaa waa hedduu wanni amma qubee kana gargaaramanii wanni Sheekh Maamad Rashaad hojjetan maaliin irraa dubbachuu hin danda'amu? Wanni Dr. Abdullee wanni Oromoo gumaachuu Oromoo gartee sabni Oromoo gumaachee raadiyoo banuu qubee afaan kana baasuu amantii Islaamaa afaan Oromootti hiikuu. Qur'aana afaan Oromootti hiikan. Amantii Islaamaa guutumaan Qur'aana fi kitaaba 25tu jira. Afaan Oromootti hiikee jira. Amma nu bira jira hundinuu gara hin bilanne maxxansuu hin dandeenye. Waa'ee hedduu jira wanni waa'ee gorsaa fi waa'ee namoonni asirraa galu turan Somaaliirraa isaatu qubsiisu ture akka afran qalloo kana baardi afaan inni gaafsan wanni jee baandii afran qalloon je'ina baandii gartee walii galle maaliif hiriyaa jaaje. Hiriyaa jaalalaa. Hiriyaa jaalalaa ja'aa afran qalloo kana akka Oromootti nuti barbaada akka Oromootti. Hiriyaa yoo jettan irra wayyaa jee. Waan biraa amma keessattuu waa'ee qabsoo Oromoo bara san Somaalee keessatti godhamaa jiru. Yeroo san Oromoon mootummaan qabu. Mootummaan Oromoo yeroo san hin jiru. Dhaabni Oromootu hin jiru. Dhaabnummaan siyaasaa adda bilisummaa Oromoo san booda waggaa 10 san booda fa'aa ijaarame. Waa'ee qabsoo Oromoo fi waa'ee gabrummaa bara san jiru ilaalchisee wanni isaan hojjetan maaltu jira? Gaafiin bareeda. Amma inni 65tti dhaaba Somaal galbeet ijaaran. Somaal Abboo namni Somaal Abboo baafataa Somaal galbeet ijaarsa Somaalee
ورياضة سما أكن بافتوت لكن خيستي أرمودا هند رمضان خيسة يا مكان هبا لاتو مكان أبو خجو أرمودا سومال أبو أرمودا سومالين الجافسن نموني جالقابي دكتور إسماعيل تام أمريكا جرا أما آخر ملين اللي ممكن تودا شيخ محمد صالح مفتي صالح أما آخر مجرى حسين بونيدا شيخ محمد علي آدم شيخ عبد الله لونغودا نموني جالقابي قرتي أرمما خانة تلفة نموني سوماليتي كما دبس سجل جهات مشى أكا برنجتي نمني جالقابي قرتي مقا أرمما خانة تلفة نموني خانة شيما مرشادي سي أشي تراني روسان أشي ترى إني اتقافتما قرتي اتقافتما دردر توسو قرتي دردرة في خنساتو ولد قبطر من قانسو في وان ولالو أروميا يا أرومو سوسوئي بيلي ثم داخئي بتتاتي ألجئي ميتلاتا قجئي أروميا دا جنة كان بري نميو برسي ولين دابتا وان قابنين أتمان هلافة بيل ثم رامبئن يا أورومو قبر ماهن إيهمن يا أورومو هجمان بكا جيسا والجمان وانسن بل سرا ففقاد لا أكمان يا أورومو والتيامي هندمان tokkummaa keessan jabeessaa dalagaa keessan diriirsaa cunqursaa firraa fageessaa isin miidhumeetti dhiisaa yaa Oromoo wanjalaa keessan fageessaa dalagaa waan keessaniif argadhaa waan kaataniif tokkummaa fi dalagaan argatan waan deemaniif yaa Oromoo dalagaa waan kaataniif dhaggeeffatoota keenya ammas mirriisuu amata kum tokkoo fi ibsa galii fi torbaatamatti tolchen gara keessan dabarsa amata kum tokkoo fi ibsa galii fi 69 tolchen gara keessan dabarsa akkayoo mirriisan malee takkaayuu gayraran malee afaan guddaa dhabanii heelle'ee weedduu malee yookaan taphatan malee afaan bal'aan arganii xilaatan lolan malee yoo firraa kaasan malee jiruu gaariin helanii mataa kee ol qabdu malee waan keetii loltu malee du'aadha siin jedhanii addunyaa horan malee yoo waa baratan malee mi'aa jiruun arganii ayli'iin deeman malee namoo qabaatan malee cinqii jalaan bayanii yoo walii nayan malee walii laalatan malee namoo waliin tayanii hiriyaa jabeessan malee jaalalloo furan malee tumsa waan argatanii cinqii yoo dhufte malee yoo ka'ee si fure malee jaala ifiin baranii dhugaan afaan ifii guddisan bar wahayyuu baranii dhuga'aan deeman malee yoo garaa tolan malee dharaan waliin galanii yoo waliin galan malee waliin yoo yaa'an malee haala waliin baranii orma fi guddisan malee biyya fi jaalatan malee dhiira waan je'amanii bakkayyuu ka'an malee waliin hojjetan malee baraa alaan galanii afaan ifii guddisan bar wahayyuu baranii jayna yoo dursan malee luyna beeysisan malee waan deemaniif dhabanii qarri yoo dubbate malee gowwaa yoo use malee heera jalaan bayanii obsa yoo qabaatan malee waan ifii kennan malee namaan deemuun tolanii
afaan ifii guddisan bar wahayyuu baranii qalbii yoo laafan malee goytaa yoo sodaatan malee karaa gaariin galanii qalbii yoo laafan malee waaqa yoo sodaatan malee karaa gaariin galanii yoo dubbii baran malee heera eeggatan malee nama jalaan bayanii afaan yoo tolan malee harka bal'atan malee bakka dhiiraan gayanii yoo guddaa kabajan malee xiqqa'aa yoo nayan malee haala gaarii dhabanii humna yoo qabaatan malee sanuu yoo dalagan malee miidhaa jalaan bayanii afaan ifii guddisan bar wahayyuu baranii waan namaa tolu malee hasa'aa tolu malee waan biraan dalaganii way jallaa keetif malee ammallee xilaataf malee baraa silaan badanii jallataa mukaatii malee qottoo yootti kaayan malee muka cir'uun tolanii suuta yoo deeman malee yoo firraa laalan malee bar akkaan diramanii yoo walii tumsan malee walii yoo du'an malee hamtuu jalaan bayanii afaan ifii guddisan bar wahayyuu baranii. Amma eega biyya galtanii isin sheekaalide maqaa isaaniitiin faawundeeshinii wayii ijaaraa jirtanii maal jechuudha maal godhuu yaaddan? Ani wanni yaadu wanni waan abbaa yaadu ture. Waan inni yaadu? Waan inni yaadu ture akkamitti uummanni keenya tokkummaa ta'uu qaba. Agartee faawundeeshiniin kun maqaa isaa akkam banne seenaa isaa Dr. Hamza Abdullee fi waan inni yaadu ture qabsaa'ota Oromoo keessatti faawundeeshinii kan akka seenan maqaa tokkummaa Oromooti. Kitaaban adda adda inni barreesse uummanni keenya gargaaru gartee kitaaba raabsuu kitaaba maxxansiisuu waan kana inni yaadu. Amma mana barnootaa fa'aa babal'isuu yaadaa turan ishee maamara isheeti. Egaa jalqaba isaa kan uummanni gaafa Misiri jiru akkanarra akkamii uummanni keenya barsiisa amma oguu Somaalee jiru damoozni isaa 200 fudhachuu ture Somaaleerraa 600 waa'ee Oromoo kanatti kana dibeeta bituu waraqaati bituu qalama bituu itti barreessu gaafa eenyu nama gargaaru hin jiru. Kitaabota adda addaa maxxansiisuu faallee yaadaa turan. Yaadaa turan. Waan isaan yeroo lubbuudhaan jiran yaadaa turanii hin milkoofneef amma milkeessuu yaannaa dhawan asin jettan. Kana malee hoo maal yaadaa turan shee Maamar Rashaad amma faawundeeshinii amma ijaartan kanaaf akka isin gargaaru? Wanni yaadu ture amma waan isaa yaadu ture uummanni keenya akkamiin barsiisa namoonni kan dadhabe kan akkamiin kitaaba kana ijoollee hedduu jira ayitaamaa fi waan gartee abbaan qabne jira waan akkamitti fayyannaa waan kan inni yaadu ture waan kana uummanni gabbisuu barattoota harka qalleeyyii ijoollee keessaa fa'aa gargaaru. Namoonni gartee Oromummaatti laffee badhaasa kannuu maqaa Dr. Abdullee maqaa Oromummaa kan itti laffee. Maqaa ishee Maamar Abdulleetiin badhaasa kennu. Warri yuunivarsiitii haa ta'u waan adda addaa ta'u badhaasa kannuu amatarra. Amma isin faawundeeshinii maqaa ishee amma fakkeenyaaf faawundeeshinii adda addaatu jira biyya kana keessatti maqaa namootii akka Sheekh Maamad Abdulleetiin sadarkaa sanitti Oromummaaf qooda kennan maqaa isaaniitiin faawundeeshinii adda addaatu jira. Fakkeenyaaf amma faawundeeshinii guddinaa tumsaatu jira. Faawundeeshinii Alii Birraallee lubbuudhaan jira waa hedduu yaalaa ture amma dura. Yeroo tokko maqaa jaarraa abbaa gadaatiinis faawundeeshiniin ijaaramee ture hagam akka milkaa'ee hin argine. Maqaa jeneraal Waaqoo guutuunis faawundeeshiniin milkaa'ee jira. Amma biyyootii biraa
yoo arginu namootiin akkama Dr. Sheemamar Rashaad Abdullee kun nama qooda xiqqaa kennee miti. Sila hayyootiin biyya kana keessa jiran manguddootiin Oromoo mootummaan hundi walitti qabame waan kana lafa kaahuuf hojjechuutu irraa eegamaa ture. Gargaarsa qabdanii gamanaan maalli? Wallahi eegan as gale amma amma tokko jira nama tokko hin garre mootummaa ta'u qabsaa'ota haa ta'u abbaa qabeenyaa ta'u nama tokko gartee waliin qunnamne kanaaf yaadni fi gartee akkamitti uummanni keenya akkamitti wajji dhaabbatan gartee waa'ee kana hundi amma faawundeeshin dhaabuu miti faawundeeshin akkamii bakka gartee inni malu akkamitti dhaqqabsiifna akkamitti gartee ol kaafna akkamitti guddifna akkamitti namoonni gargaarra kan amma waan barbaadu. Namni qaama mootummaa keessaa dubbistanii yookiin isin dubbise keessattuu ammoonni akkanaa kun biiroo aadaa fi kana laalchisa namni isin dubbise yookiin isin dubbisuu yaaltan jira? Ani waan an dubbise obbo Kabadaa fi Hundee isaatu dubbiseen ture obbo Hundeedha walgarree isaatu waan kana waraqaa deeggarsa gartee faawundeeshinii isaatu nu katabe Hundeedha. Kanuma katabbii laakiin hojii gadaadha hojii ittiin seenne. Manguddootiin biyyaa amma Sheemamar Rashaad bakka itti dhalatantu jira. Manguddoota yookiin immoo namoota waliin guddatantu jira. Warri isaan qaamaan beeku. Amma nuti seenaa dhageenye malee qaamaan hin beeknu. Warri isaan qaamaan beeku jira. Namooti kana walitti qabdanii wanni hojjechuu yaaltan jira. Namoonni abbaa fi beeku ni jiran rakkoon isaanii waa'ee gartee seenaa tana seenaa amma seenaa kana xiqqoon isaan itti fufuun barbaadan waan maal seenaa kana mul'isuu ni beekan seenaa abbaa fi akka gaariitti beekan laakiin mul'isuu hin barbaadan. Hedduu galatooma. Mee maal yaadda nama isin? Egaa as ta'e amma maal harkaa qabdan amma Dr. Sheemamar Rashaad dhugaa namni hin dubbatamu sirba keessatti maqaa isaanii kaasanii yeroo sirban dhageenya. Kitaaba warra barreessu kitaaba keessatti yeroo garii fakkeenyaaf maqaa isaanii ni kaasanii qabsoo keessatti keessattuu qabsoo bara durii godhamaa ture naannoo baha Afrikaa kana Soomaaliyaa fi Jibuutii biyyooti Arabaa keessa qabsoo Oromoon godhaa ture warra qooda guddaa kenne keessaa tokko akka ta'e namni hin dubbata Sheemamar Rashaad Abdullee Haji Hussein Suraa faa namni hin dubbata namootiin biraa amma nama waggaa 150 faa ture amma warra Habashaa warra Miniliikiin faa hedduu faarsan seenaa bara 150ti. Namni kenna immoo warra argitee wareegama yeroo hamtuu wareegama qaalii kafalee waa'ee Oromummaa kan haga tokko ol qabuuf hojjete kana yeroo hedduu irraa dubbatu. Maal haa goonu maal yaaddan isin amma waan kana? Wallahi seenaa tokkotu isin hima. Duraan wanni barbaade galata galchuun barbaada. Obbo Jeneraal Baachaa Dabaleeti namni gartee abbaa kee gargaare isaa fi Muhyiddin isaatu gaafa san makarraan itti bilbile obbo Muhyiddin abbaa kee ni dhukkuba kee laala fayyaa yeroo asii gaafa Adaamatti inni dhukkubu asrii dhukkubee asrii irraa fuudhee Adaamaa deemee Adaama irraa fuudhee hospitaala galche. Bumadin. Hospitaala galchee. Bumadin Abdullah Tuuni. Isaatu anaatti bilbile makarraa. Oguun itti bilbile abbaa kee ni dhukkubaa kana. Adaamaa deemee fuudhee hospitaala galche. San booda Jeneraal Baachaa Dabaleetu isaatu fuudhee mana tajaajilu ture. Namni biraa ka tajaajilu hin jiru. Mootummaa ta'u hawaasni lamaantu ka tajaajilu ture. Wanni abbaa kee jiru ture ani Oromoon hin komadhu je.
أني واخر ربي جتشم قدي ونين را أرقدان جنة نما تكمل جه ونجه واراتي فجأة نوت نياتو جراجة أتوما أورمون مرة نيانة نوت نياتو جراجة مالك تل است مالك غدا جنة مالك تل يون سن بينا مالك تل مالك تبدل so amma foundation kana mal barbada nama gargaarsi isin barbaachisu maal faatu barbaachisa amma foundation kana dhaabuuf namootiin tarii sagantaa kana dhagaan akka maal isinii godhan barbaadan foundation Dr. Muhammad Rashid Abdulle Lalse wanni nuti barbaannu waan an barbaadu miti kun waan ummata barbaadu foundation qawmataati قومة أورمو قوتهم أباخي الله يرحمه دكتور محمد عبد الله أمة أورمو تلفه أمة أورمو تجاجلو ترى تجاجل لي أباخي إذا أمة أورمو تجاجلو ترى أكا إنسان تتتا فاونديشن تجاجلا بربانا أكا لفت نفنه فاونديشن هو دابيو قبناوية تكتين نيدو خطا أكا قرتين ملاتو نوجي دابتني فندي ونوغرن في ديگر سسينا يونوخر ديگر سمو يونوخرن ديگر سأفاني في ديگر سجرسي قام يونوخرن خنم بربانم قام أما سينغرغارو بربادو يوكا جيراتو تأي سينكونامو نيدان دانجيچو نيدان دار اوكي هدو غلطوما شيخ خالد sagantaa Prime Media isinii godhe kabajuudhaan studio keenyatti dhuftanii dhaamsa gabaabduu kana nuu kennuu keessaniif hedduu galatooma isiniin jedha. Galatooma waan nu afeertanii waan kana uummanni seenaa Dr. Abdulle kana bal'isuun keessan isin gartee galatooma isiniin jedha. Kabajamtoota daawwattoota Prime Media sagantaa daandii haaraa mariin Sheikh Khalid Sheikh Dr. Muhammad Rashid Abdulle waliin marii gabaabduu qabaachaa turre asirra raawwata kan sagantaa kana isiniif qopheesse ana Jawaar Adam sagantaalee Prime Media hafan waliin turtii gaarii. يا أفان أرم أو ونن سدام مدو يونن دو إيه دبريتك كنا ياددو